Nagaan saniif ta'u Faayisaan jedhaa best one financial irraa har'a oduu gammachiisaa dhufee oduu gammachiisaa maalin okay economic injury disaster loan akkuma title isaarratti barreessetti economic injury disaster loan kunoo kaleessa gadhiifame egaa kuni maal jechuudha independent contractors gig workers freelancers, Uber drivers, Lyft drivers, truck drivers, hojii dhuunfaa adda kan hojjettan loonii kanaaf grantii kanaaf qualify gootu apply godha dafaa. So yoom jalqabame kun economic injury disaster loaniin kuni kana dura jalqabee turee yeroo murtaa'e torbee murtaa'e keessatti April keessa dhume jechuudha maallaqni kun. Egaa kaleessa jalqabee hanga yoomitti tura yoo jennu amma December 16tti tura. Egaa amma December 16tti tura haa jedhu iyyuu malee kan dura dhufetti argata. Akkuma kana dura yeroo dheeraadhaaf tura jedhamee labsamee torbee tokkoof waan akkasii keessatti dafee dhume maallaqni kun. Amma December 16 dhuma jedha. Dhaabata jedha garuu dafee dhumuu waan danda'uuf daftanii ariifattanii akka application keessan gashattan. Okay. Ulaagaan isaa maali? Ulaagaan isaa inni guddaan amajii yookaan January 31 hojii dhuunfaa sana hojjetaa kan ture. Hojiin sana yoom jalqabee January 31 dura. Yeroo January 31 hojii sana nama hojjetaa ture. Hojii dhuunfaa sana nama hojjetaa ture. Okay? Hammamtu kennama. Isa jedhu $1,000 akkasumatti tola kennama. Dhala hin qabu deebisee hin kafalamu akkasumatti kennama jechuudha. Yoo barbaaddan immoo dabalataa liqii galii keessan galiin keessan ji'a 12 amma akka ta'e ilaalamee liqiin sinii kennama warri liqii sana dabachuu barbaaddanii liqiin sun waggaa 30tti deebisee kafalama. Dhalli isaa persentii 3.75dha. Okay? Egaa applicationin isaa maal fakkaata? Akkuma isinitti himetti Lyft drivers, Uber drivers, taxi drivers, you name it. Hojii dhuunfaa hundumaa warra hojjetan. Namoonni hojii dhuunfaa hojjetan hundumtu apply gochuu danda'u. Kana duwwaa miti. Namoonni hojii isa guddaa qacaramanii hojjetanii cinaatti immoo hojii dhuunfaa kan galii qabu hojjetu hundumtu apply gochuu danda'a. Kun jechuun utuu miindeffamee namni hojjetu cinaatti immoo hojii dhuunfaa kan galii qabu namni hojjetu haabii jechuu koo miti. Nama hojii galii qabu nami hojii isaa isa guddaa cinaatti hojjetu hundumtu apply gochuu danda'a jechuudha. So kanaafu dafaa kottaan magaraa application isaa akkatti guutanitti sin agarsiisa garsitti deemnam. Egaa application isaa gara application sanatti deemna. Dura maal jenna? Economic injury disaster loan. Inni barreessina. Isaa booda economic injury disaster loan. Isa kana dana jira. Click goona. Here we go. Kanooti gaa addana kana economic injury disaster loan emergency advance jedha. Achi deemnee amada kana dhufnee notice now accepting new application for economic injury disaster loan in advance eligibility. Okay. Scrolly go now. Addana kanatti economic eligible small business and agricultural business may apply for the loan advance. So now here click go na addana kanatti. Here we go. Kuno application isa kana fakkaata jechuudha. Akkas goone scroll goona. Addana kana
eligible entity verification jedha. Inni tokkoffaa choose one jedha. Inni tokkoffaa applicant is a business with no more than 500 employees. Egaa Uber drivers, taxi drivers, truck drivers, independent contractors, or the 1099 hojjetan jechuudha. Kun hundumtuu isa sadaffaa kanatti fitsin godha. Sadaffaa maali jedha? Applicant is an individual who operates under a sole proprietorship with or without employees or as an independent contractor. Isa jedhu kana isa sadaffaa kana click goona jechuudha. Okay. Amma da kanatti immoo dhufee maal jedha? Review and check all of the following. Applicant must view and check all the following. If applicant is unable to check all of the following, applicant is not an eligible entity. So, kana hunduma saa checking goonu taanaan sasanaaf loan sanaaf eligible hin taanu jechuudha. Fudhachuu dandeenyu jechuudha. So, kanaafu maal jedha? Applicant is not engaged in illegal activity. Oh, nan beeka. Hojii yakkaa isarratti akkan hirmaanne nan beeka sini. No principal of the applicant with 50% or greater ownership is more than 60 days delinquent on child support. Mbenna maal Oromoon immoo daa'ima isaan guddifata. Delinquent hin ta'u kan mbenna. Applicant doesn't present life performance of a person. Sexual nature. Kanas taatan yaada keessan jirtanii. Applicant doesn't drive more than 1/3 of the gross income, gross annual revenue from legal gambling. Gambling 1/3 chala sanarra driving godhu kan hin goonedha. Kanas click godhu. Applicant is not in the business of lobbying. Kanas gochuu qabdu. Isa dhumaas click goona jechuudha. Isaa booda continue. Asirratti amma maqaa biizinasii keessanii barreessitu jechuudha. Sorry, maqaa biizinasii barreessitu. Egaa independent contractor, taxi drivers, maqaa biraan qabootee biizinasiin keessan maquma keessan barreessitu jechuudha. Asirratti kan egaa fayyisaan jedhanii. Trade name, taxi driver dha jennu fayyisuma kunis. Social security keessan barreessitu. Yoo biizinasiin keessan sun immoo EIN, employee identification number qabaatee isa barreessitu jechuudha. Uh, 354 1899 571 354 1899 social security. Sirratti barreessina. Organization type. Abbanni keessan sun maadha? Taxi driver, Uber driver, truck driver. Egaa it depends akkamitti akka maal jalatti akka categorize ta'u. Sole proprietorship yeroo baay'ee hojii dhuunfaa namni hojjetu yeroo baay'ee sole proprietary dha. Limited liability companies ta'uu danda'a. It depends. Uber, Lyft driver in garu definitely taxi driver in sole proprietorship side filattu. Is the applicant a non-profit? No. Is the applicant a franchisee? No. Okay. Then kanatti gross revenue for the 12 months prior to the date of the disaster, January 31st, 2020. So, kunimada tax returning keessan 2019 sin gargaara isa kanaaf maali kuni totally galii keessan revenue keessan schedule C irra jiru jechuudha. Schedule C irra jiru total isa fudhattanii revenue side total isa sana fudhattanii addana kana gashitu jechuudha. Isa duwwaame isa 2019 sanarra revenue total isa sana isarra kan January 2019 irraa irriftanii kan January 2020 itti dabaltu.
Sababiin isaa January amma January waan jedhuuf no sorry February 2019 jalqabe. February 2019 jalqabe amma January 31st 2020 kan jiru galii keessa total gross expense to tindabalina jechuudha. Gross from February 1 2019 up to January 31st 2020 galii keessa addan kana gashitu. Achio cost of goods sold gurmo expense keessan waggaa 12 kan ammas February dhaqabe amma February 2019 dhaqabe amma January 31st 2020 tti expense keessan addan kana gashitu jechuudha. Baasii keessan. Kana basically 2019 tax return schedule C irraa argattu. Schedule C irraa argattu. Egaa modification kan isinitti gootanii 2019 tax returning keessan kan January 2019 qaba. Isa duwwaa irraa hirriftanii kan January 2020 itti dabaltu. Revenues galiis kan January 2020 itti dabaltu. Expenses kan January 2020 itti dabaltu. Okay? So, rental income qabdoo ta'e isa kanan barreessitu mana kireessitanii maal galii qabdoo ta'e kana kun isin ilaallatu. Compensation from other sources received as a result of disaster. Egaa liqii kabraa source biraarraa waa'ee COVID-19 disasterii kanarraa wal qabachiisee loonii fudhattanii qabdan yoo jira ta'e asirratti barreessa. Okay? So, inni itti fufumaadha primary business address. Kun egaa sole proprietary dhoo ta'e manuma dhuunfaa keessanii barreessitu jechuudha. So, 1700 Old Columbia Pike. Old Columbia Pike. City, Silver Spring. Okay. Maryland. County, Montgomery. The county case I'm with you. Zip code. Business phone number. Of course, it's in the sheet. Email, then kind of business email case in the sheet. Email room package in the sheet. First one, gmail.com. We are date business established. Kune gaadana kanatti gaafa business case enjal qabdan guyyaa business case enjal qabdan adana kanarratti galchitu jechuudha. Let's say January 2019. Okay. Ownership, current ownership since business kana yom own gootanii yaw gaafa sumatu. Sumasana business activity maada business in sun truck driver in asitti freight jechuu dandeessu. Taxi drivers immoo limo transportation side dhufuu dandeessu. Let's see. Dangalle transportation jechuu dandeessu. Anamasitti finance jechuu danda'a. Sin immoo transport jechuu dandeessu. Transport jechuu dandeessu. Detailed business activity kana limo transportation jechuu dandeessu. Number of employees ya tokkuma kofumatuma keessanii waan ta'eef tokko jettu number of employees achiidho maal ta'e gross revenue asirratti hin guunne kamee 20 inno addana kana 5,000 baasiin koo waggaa guutuu kana inno kana erga guunne booda
especially sa asterixii kayetana dirqama guutuu qabdu hunduma isaa laalleerraa gunneerra sirriitti next taa'ennu dana kanatti dhufee is your business owned by a business entity? No. Business entity birati ownii godhaa businessii keedhaa miti dhuunfaa hojjennaa. Maqaa ownerii ennasitti maqaa ownereedha. Isaa wiirtuu. Dana kanatti maqaa kayyuu wiirtuu bilbila kee jedhaa. Ingashna bilbila keenya. Asitte owneraa ennu title or office owner enna percentii meeqaa percentii 100 own akka gootan kaa ownership percentii meeqa dheedha. Uber drivers or Lyft drivers or 100% ma ownii gootu. Achi deebee okay, email best one. Okay, adana kana social security da. Kana guyyaa dhalataa na beektanu daa'imamaan. Okay. Place of birth jedhu Wallagga dhaqaamaan. Wallagga. US citizen dha miti ano. Address Kudhatorba tokko Old Columbia Pike jennu Silver Spring jennu Maryland jennerra add additional owner egaamatu limited liability company dhate yookaan LLC dhate businessiin keenya kuni addana kanatti add additional owners jedhu kanatti partnerii keenya isa lammataa dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf haadha manaa abbaa manaa ta'anii LLC qabotee maqaan abbaa manaa gararraatti guunne yeroo ta'e haadha manaa sitti guunne kun partnerii isa lammaffaa saddeetfaadhaan akkasumatti itti daddabalaa deemnaa jechuudha. Next innasaa booda almost fixuu geenyeerra. Inni kun immoo addanatti maal gaafataa? In the past year as a business or a listed owner has been convicted of felony. Dana kanatti kan koonnoodha. Hankeessanis akkasuma taadee yaada. Is the applicant or any listed owner currently suspended or debarred from contracting with federal government? Koonnoodha. Hankeessanis noo taadee yaada. Are you presently subject to an indictment, criminal information, airment, or other means by which formal criminal charges are being brought? Okay. Asirratti yoo namni sin gargaaree guuteera ta'e applicationii kana maqaa nama sanaa guuttuu yoo ofii keessan guuttan ta'e garuu guutuu hin barbaachisu jechuudha. Naa addana kanatti immoo I give permission for SBA to discuss a portion of this application with the representative listed above. Yoo nama sinii guute ta'e jechuudha hiyyeessattuu yookaan calbatanii dhiiftanii dabalatu. Inni itti aanu baankii gashitu baankii informationii keessan.
Let's go to, okay, bank information guuttaniittu. Isaa booda ila bank information dura. Bank information dura ishee kana laala danaatti. I would like to be considered for advance of up to 10,000. Ishee kana click gochuu akka hin raanfanne. Dubbiin guddaan adana jirti. So, adana kanatti inni I would like to be considered for advance of 10,000 jedhu kuni isa kuma tokko daalara kuma tokko jenne sanadha jechuudha. Kuma kudhan utuu hin ta'in kuma tokko kennu. Okay? Ishee kana click gochuu hin raanfatina. So, isaa booda ishee click yoo gootan adana kanatti hereby certify ishee kana agree gootu, click gootu. Next yommuu jennu Rumega kunu. Samariin saddana kana jira. Samariin hin jira. Review godhaa. Hunduma isaa review godhaa. Yoo dogoggora gootanii ta'e edit sayyidu kana edit godhaati. Duduba deebaa. Sirreessaa. Achi isaa booda. Roobatii ta'uu kee roobatii akka hin taane. Roobotii amnaadha roobot sayyidu kana. Select go to isaa booda submit go to jechuudha. Yommuu submit gootan confirmation number isinii kenna. Confirmation number kan seessan sana save godhachuu dagatina jechuudha. Okay? Kana fakkaata submit sheettu kana addana kanatti yaw sample waan agarsiisaa jiruufin submit godhu isin garuu ishee submit ettu kana rukkutu hin raanfatina. Confirmation issues save godhachuu in irraanfatina jechuudha. Yoo danda'ame document kanumallee screenshot godhadhaati. Summary makanallee screenshot godhadhaati. Save godhadhaa. Booda sin barbaachisa. So kana fakkaata. Egaa akkuma isiniin jedhee dafaa ariifadhaa. Nama dafee dhufetii dafee argataa. Abbuma dura dhufeeti fudhata waan ta'eef ariifachuu hin dagatinaa. Egaa kana fakkaata video kana yoo jaallattan like if subscribe gochuun irraanfatina. Amma video kabiraatii wal agarrutti nagaan naa ta'a.